Badhaasa Odaa Marsaa torbaffaa egaa waggaa torbaffaa isaati amma bara kana kan gaggeeffamuudhaaf jiru. Marsaan torbaffaa kun hoteela Skylight'tti gaafa muddee 11 waaree booda sa'aatii 10 irraa eegalee badhaasni kun ni kennama. Badhaasa kana irratti kaadhimamtoota gara 60 ta'antu tokko hanga 5 top 5 jedhamuudhaan kanneen qooda fudhatan isaan kanatu hirmaachuudhaaf kan adeemu. Kanneen 60 keessaa egaa guyyaa sana qabxii kennameen warreen caalmaatti qabxii qaban isaan kana beekamtiin kennamuudhaaf kan deemu jechuudha. Kaayyoon badhaasaa Odaa inni jalqabaa waggoota 7 dura gaafa hundaa'u yookaan jalqabu inni guddaan waltajjii walqixa ta'e uumuudhaan keessumaa artiiwwan afaan adda addaatiin biyya kana keessatti hojjetaman waltajjii uumanii fi dorgomaa akka ta'an inni kun gama baay'inaatiinis gama qulqullinaatiinis akka isaan jajjabaatan taasisuudhaaf kan kaayyeeffatedha hunda caalaa jechuudha. Yoo hubattan biyya keenya keessatti afaan hedduutu dubbatama. Afaanonni kun walqixa hiree argatanii akka isaan jajjabaatan taasisuudhaaf waggoota 7 dura badhaasni Odaa yoo hundeeffamu kaayyeeffatee kan ka'e jechuudha. Badhaasa Odaa egaa waggoota 7 kana keessatti cimina hedduudha kan inni galmeessiise. Inni torbaffaa kun immoo adda kan isa taasisu keessumaa biyyoota ba'a Afrikaarraa dorgomtoonni yookaan immoo hirmaattonni gara kana dhufanii dorgommii badhaasa Odaa kanarratti fudhachuu isaaniiti jechuudha. Gara biyyoota ba'a Afrikaatti kan guddatedha sadarkaa sana kan ga'edha jechuun hin danda'ama. Bara 2010 akka lakkoofsa biyya kanaatti egaa tokko jedhee kan jalqabe badhaasni Odaa dameewwan gara 20 yookaan akaakuuttiin badhaasu gara 20 isa kanaan gara dorgomtoota 300 oliif beekamtii yookaan badhaasa kenneera hangammaatti jechuudha. Kunis hojiiwwan qulqullinaan akka hojjetaman hojiiwwan aartii jechuudha. Qulqullinaan akka hojjetamaniif gumaacha guddaadha kan inni buusee jiru. Akaakuun badhaasaa akkasuma hirmaattonni qulqullinni isaa waggaadha waggaatti amma 7ffaa irra geenyeerra. Egaa waggaadhaan dabalaatii kan jiru jechuu dandeenya. Kana yoon jedhu waggoota muraasa dura yeroo badhaasni Odaa kun eegalu lakkoofsi hirmaattotaas ta'e lakkoofsi hojiiwwan aartii keessumaa gama muuziqaatii yoo fudhanne bara kana gara muuziqaawwan 530 oltu hojjetamanii bara kana naan siniin jedhu bara badhaasaa jechuu kooti. Badhaasa kana isa bara kana irratti kan hirmaatan fulbaana tokko bara 2015 hanga qaammee 5 bara 2015 hojiiwwan waggaa tokko keessatti qofaa hojjetamantu dorgommiidhaaf dhiyaata. Kana kanan kaaseef keessumaa namoonni baay'een ulaagaawwan yookaan akkaataa badhaasa kanaa hubannoo dhabuurraan odeeffannoon dogoggoraa yerootti daddarbu argina. Hojiiwwan waggaa 2 dura, waggaa 3 dura, waggaa 5 dura akkasittiin dorgomsiisnu yookaan immoo nama osoo hin taane hojiidha kan dorgomu waan ta'eef muuziqaa bara sana keessa hin baasne taanaan weellisaan sun dorgommiidhaaf dhiyaachuu hin danda'u. Kanaaf kan waggaa tokkooti jechuudha. Kana yeroo isiniin jedhu fulbaana tokko bara 2015 hanga qaammee 5 bara 2015tti hojiiwwan bahantu wal dorgomaa. As keessaa egaa kana amma isinii hime lakkoofsi gara muuziqaawwan 530 oltu waggaa tokko keessa hojjetame. Kun egaa akka milkaa'ina guddaatti kan laalamu. Hojiiwwan kun hundi isaanii jechuudha walitti qabamanii abbootii murtii yookaan ogeeyyota qabxii kennaniif kan isaan dhiyaatan jechuudha. Ogeeyyoonni qabxii kennan kun muuxannoo hedduu warra qaban keessumaa yuunivarsiitii keessa warra barsiisan gama muuziqaatiin ogummaa guddaa warra qaban akkasuma immoo hojii aartiillee kan hojjetan baay'ee cimina kan qaban isaan kanaaf dhiyaata jechuudha. Ogeeyyonni kun madaalanii harka 70 keessaa jechuudha yookaan qabxii 100 keessaa 70 keessaa kan isaan kennanii 70 keessaa kan kenname kunii fi akkasuma karaa SMS yookaan ergaa gabaabaa daawwattoota yookaan hordoftoota hedduudhaaf ifa ta'uudhaan karaa SMS immoo harka 30 keessaa in kennama. 30 fi 70 kun walitti daamee 100 keessaa kan injifate dhumarratti gara badhaasaa yookaan immoo badhaafamaa guyyaa sanaa ta'a jechuudha.
ogeeyyonni madaallii kennan keessumaa badhaasni odaa kun cimina isaa keessaa inni tokko ogeeyyonni kun of danda'anii dhiibbaa kamirraayyuu bilisa ta'anii ogummaa yookaan hojii qofaan madaalanii qabxii kan isaan kennaatii jiranidha. Haala kanaanis yeroo baay'ee namni ulaagaawwan isaa yookaan immoo badhaasni odaa kun ulaagaa maal faa qaba kan jedhu hubachuu dhabuurraa yoo ta'en ala keessumaa hojiiwwan irratti baay'inaan namoonni kan itti gammadan jechuun waan danda'amudha. Egaa isa kana yoon jedhe akaakuuwwan badhaasaa kana keessaa muraasa isaa kaasuudhaaf gama muuziqaatiin albeema muuziqaa bara 2015 keessa hojjetaman sirba qeenxee filatamaa, viidiyoo kilippii filatamaa, istuudiyoo muuziqaa filatamaa, weellisaa yookaan weellistuu haaraa filatamtu, weellistuu dubartii cimtuu, weellistoota garee yookaan cimdiidhaan muuziqaa baasan, sirba ammayyaa filatamaa, akkasuma artistii dhageettii olaanaa qabu jedhamuudhaani. Akkasuma damee kitaabaatiinis badhaasni in kennamaa. Dameen egaa keessumaa artiitti kan dhiyaatu kitaaba walaloo fi asoosama. Kitaabni walaloo fi asoosamni kunis bara 2015 keessa qofa kan maxxanfamee uummata bira ga'e dorgommiidhaaf in dhiyaate jechuudha. Inni biraa badhaafamaa umurii guutuuti. Keessumaa artii keessatti badhaafamaan umurii guutuu gama afaan Oromootiinis afaan biraatiinis warri hojjetan badhaasaaf in dhiyaatu. Akkuma jalqabarratti kaasuuf yaale badhaasa odaa marsaa torbaffaa kana adda kan isa taasisuu fi jijjiiramaa fi guddina isa olaanaadha kan jedhamu bara kana biyyoota baha Afrikaa 8 irraa artiitti qooda kan fudhatan as dhufanii badhaasa fudhachuudhaaf kan isaan jiranii. Isaan kunis biyyoota baha Afrikaa kanan jedhu Eritiriyaa, Somaaliyaa, Keeniyaa, Sudaan Kibbaa, Somaalilaand, Yugaandaa fi Tanzaaniyaa irraa East African Superstar jedhamuudhaan badhaasa isaanii fudhachuudhaaf kan isaan deeman biyyoota kana 8 irraa jechuudha. Kan biraa fuutii Sudaan biyya wal dhabdeedhaan raafamtu kana keessaallee jechuudha. Haalatti badhaasni odaa kun walitti fidee bakka kanatti keessumaa baha Afrikaa akka neetworkii yookaan walitti fiduudhaan hariiroo uumuudhaaf gahee guddaadha kan inni qabu. Kun immoo maal fidaa? Artistoonni yookaan ogeeyyiin aartii keenya biyyoota baha Afrikaa kana wajjin hidhata akka isaan qaban, hojiiwwan muuziqaa akka isaan waliin hojjetan gahee guddaadha kan inni ta'u. Dippiloomaasii biyyaa irrattis faayidaa guddaadha kan inni gumaachuu danda'u jechuudha. Kanaaf muddee 11 bara 2016 hoteela Skylight'tti haala addaatiin badhaasni kun kennamuudhaaf deemaa isiniin jechuufanii ulfaadha. ሰባተኛውን ኦዳ አዋርድ በመጪው ታህሳስ ወር በ11ኛው ቀን በስካይላይት ሆቴል በደማቅ ሁኔታ ልክ እንደተለመደው እንዳለፉት እንደ ስድስቱ ሁሉ ለማካሄድ ዝግጅታችንን ኦልሞስት አጠናቀናል። በዚህኛው አመት እንደምታውቁት ከኦዳ አዋርድ ሲጀመር ከባህልና ከኦሮሚያ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ጋር በመሆን ነው ስንሰራ የቆየ ነው። በዚህኛው አመት ግን ከኢፌድሪ ባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ጋር በመሆን ለመስራት ስምምነት ላይ ደርሰን ወደ ተግባር ከገባን ቆይተናል። በዚህኛው አመት እንደ ሌላው ጊዜ ሁሉ በአፋን ኦሮሞ የተሰሩ የተለያዩ የኪነ ጥበብ ስራዎች ለውድድር ቀርበው በዳኞች ተገምግመው እንዲሁም በህዝብ በኤስኤምኤስ ምርጫ አማካኝነት የመጨረሻው ውጤት ሲታወቅ በግልጽ በክብር እንደምንሸልማቸው ይታወቃል። ዛሬም በሰባተኛው ኦዳ አዋርድ በዚህኛው ማለት ነው በሙዚቃው፣ በፊልሙ፣ በመጽሐፍ እንሸልማለን። እንደምታውቁት ኦዳ አዋርድ ሲጀመር የመጀመሪያው አላማው አድርጎ ተነስቶ የነበረው ከአማርኛ ቋንቋ ውጪ የሚሰሩ የኪነ ጥበብ ስራዎችም ተመልካችና አድናቂ እንዲሁም የሚያበረታታ ያስፈልጋቸዋል። እንደ ሀገር በሁላችንም ቋንቋ የሚሰሩ የኪነ ጥበብ ስራዎች ትኩረትና ድጋፍ ሲያገኙ ጥሩ ስራዎችን ማግኘት እንችላለን ብለን አላማ አድርገን ነበር የዛሬ 7 አመት የጀመርነው። በዚህ መሰረት እንግዲህ በአፋን ኦሮሞ ጀምሮ ከሀገራችን የተለያዩ ክልሎች ያገኘናቸውን የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ስንሸልም ቆይተናል። ያለፉትን 2 አመታት ከአፋር፣ ከሲዳማ፣ ከቤኒሻንጉል፣ ከሀረሪ እያለን
ሽልማቶችን ስናበረክት ነበረ። በዚህም አመት በአፋን ኦሮሞ የተሰሩ የኪነ ጥበብ ስራዎችን አወዳድሮ መሸለሙ እንዳለ ሆኖ በሌሎች ደግሞ ቋንቋዎችም አገራቸውን ሲያገለግሉ የነበሩ ሌሎች የጥበብ ሰዎችም የሚሸለሙበት ይሆናል። እነማን ናቸው የሚለውን የፕሮግራሙ ቀን እንድታዩት ስለፈለኩ ነው እማልፈው። በሰባተኛው ኦዳ አዋርድ እንግዲህ ከአፋን ኦሮሞ ጀምረን ከዛ ወደ ሌሎች ቋንቋዎች አልፈናል። በዚህኛው አመት ግን በጣም በተለየ መልኩ በኢስት አፍሪካ በምስራቅ አፍሪካ ደረጃ ለመሸለም ዝግጅታችንን አጠናቀናል። ስለዚህ በዚህኛው አመት ከሀገር ውስጥ ብቻ የሚገኙ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ብቻ ሳይሆኑ እውቅና የሚያገኙት ከምስራቅ አፍሪካም የተወጣጡ ተሸላሚዎች ይኖሩናል ማለት ነው። ምስራቅ አፍሪካ ላይ እንደምታውቁት ወደ 15 ሀገራት ናቸው ያሉት። ስልኩ ቢዘጋ መልካም አልነበር? የሆነ ሰው አንሱት። በመሆኑም ከምስራቅ አፍሪካ ከ15 ሀገራት ለጊዜው የመረጥናቸውን 8 ሀገራት ከኤርትራ፣ ከሶማሊያ፣ ከኬንያ፣ ከሱዳን፣ ከደቡብ ሱዳን፣ ከሶማሌላንድ፣ ከዩጋንዳና ከታንዛኒያ የተወጣጡ ተሸላሚዎች ሌጀንዶች ይኖራሉ። በተለይ ይሄኛውን ክፍል ከኢትዮጵያ ኤርላይንስ ጋር ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር በመሆን የምንሰራው ነው። ስለዚህ ዘንድሮ በጣም የተለየው ነገር ይሄ ነው። ኢትዮጵያውያን በተለያየ መንገድ ለአፍሪካውያን ፈርቀዳጅ ነን፣ መንገድ እናሳያለን፣ የበላይ ነን፣ በብዙ ነገር ምሳሌ ነን ብለን መሪ ነን ብለን እንናገራለን። ግን ከጥበብ አንጻር ስንመለከተው ይሄ ተጽዕኖ ፈጣሪነታችን ያን ያህል አይደለም። የኛ የጥበብ ሰዎች ሄደው ይሸለሙ ይሆናል እንጂ እዚህ አምጥተን ግን ስንሸልም ብዙ አይታይምና ኦዳ አዋርድ ይህንን ለማድረግ ዝግጅቱን አጠናቋል ማለት ነው። ለማርያም መልቲሚዲያ ጋር እንደ ባህልና ስፖርት በጋራ ለመስራት ያስፈለገበት ዋና 3 አላማዎችን መንገር እፈልጋለሁ። በመጀመሪያ ስራዎችን በተናጠል ከመስራት የተበታተኑ ስራዎችን ወደ አንድ ማዕከል አምጥተን አላማው አንድ እስከሆነ ድረስ ወደ አንድ ማዕከል ሲመጣ ስራው ውጤታማና የጎላ ለማድረግ ነው ዋና አላማው ማለት ነው። ባህልና ስፖርት ከዚህ መልቲሚዲያ ጋር መስራታችን። በሁለተኛ ደረጃ የኪነ ጥበብ ስራዎች ኢንዱስትሪው የበለጠ እያደገ እንዲሄድና በጥበበኞች መካከል የተለያየ ፉክክሮች በሚኖርበት ጊዜ አርቱ በጣም የጎላ ስራዎች እየተፈጠሩና የፉክክር መንፈሱ አርቱን በጣም እያሳደገ ስለሚሄድ በዚህ ድርጅት ላይ በዚህ በኪነ ጥበብ ስራዎች ላይ መስራት የሚፈልጉ ሰዎች ሲኖሩ እንደ ባህልና ስፖርት አርቱን ከማሳደግ አኳያ እነዚህን ስራዎች በጋራ ለመስራት ወስኗል ማለት ነው። በሌላው ከምስራቅ አፍሪካ ጋር ደግሞ ስናያይዘው ከሀገር አልፎ ከክልል አልፎ የገጽታ ግንባታውን ከማሳደግ ባለፈ ፉክክሮች ሲኖሩ ከተለያዩ ሀገራት የሚመጡ ከምስራቅ አፍሪካ የሚመጡ አካላት የተለያዩ ተሞክሮዎችንም ለመለዋወጥ ስለሚጠቅም ይሄን ደግሞ ለባህልና ስፖርትም ከተሰጡት ተልዕኮ አንጻር ስናየው የገጽታ ግንባታንና ትስስሮችን የህዝብ ለህዝብ ትስስሮችን መፍጠር የጋራ ስራ በመሆኑ ከዚህ ድርጅት ጋር ለመስራት ወስነን ገብተናል ማለት ነው። እንደ አጠቃላይ ግን እንደ ባህልና ስፖርት የጥበብ ስራዎች እያደጉ እየለሙና ወደ ትውልድ እንዲሸጋገሩ ከማድረግ አኳያ በዚህ ዘርፍ ላይ የሚሰሩ ማንኛውንም ድርጅቶችን ነገም ቢሆን ቢመጡ ተቋሙ ክፍት መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ ለመግለጽ እወዳለሁ። አመሰግናለሁ።